Gafin Oromoo durii ammarraatti mirga obbulchuu gaafi baabiyyummaati yoo ejennoon keenya kanarraa adda bahee dhiigni ammarraa gatti malee lola'e daandii dhagaa qabadhu kan gargaara kaattu ofirraa godhadhu itti muddii diidan lollaan irraa maaliif deebitanii Durati jala ofirratti goobsitanii qeerransa eegee qabdeemaaf gaddeessa ragalaan booda jageessi balleessa gaafa safurmaan jiru waamuma irree kee jabeessi jiru itti muddii erga amantaaf kutaadha wal qoqqoodu nafee inni guyyaa takkaayyuu hin beeku rafee Fira fakkaataa tokkummaa keenya jibbanii diinummaa isaanii ofitti ragaa bahanii jarri qotanii albee ittiin qalamaan baafatanii itti muddii Himboina mati waree gamtoota Kuni daakuu rasaasaaf godaansa nume Kanumaa feetu gumaa isaanii baasa falme Kayyoo jallaan keenya barana shakkiin qabu galmaan keenya Itti muddii Yaa ayyoolee adatoo akka gootu Itoo ilaallu waraabessi nu nyaatu Jajjabaadhu saffata dachaa hidhadhu diina waraanuu deema rabbina kadhadhu yaa rabbi yaa uumaa kana qawoomii falmatu humne sumura itti muddii Egaa dhaggeeffatoota Finfinnee Reediyoo gammachuu torbee kana qabnu waliin hirmaachuuf keessummaa Dr. Salamoon Angashee Kaalifoorniyaarraa Saaliyaa Saamii Kaanaadaarraa qabannee isiniif dhiyaanneerraa kana dura garuu gooticha haati deesse korma abbaannash Faayisaa Lalisaa galateeffachuun barbaada maqaa Finfinnee Reediyootiin. Faayisaan lubbuu isaaf utuu mararfanne maatii isaaf utuu mararfanne obboleewwan isaatiif utuu mararfanne saba Oromoo caalsifatee hunda keenyaaf obboloota biyya keessatti dhumaa jiran dhiiga dhangala'aa jiru natti caala jedhee gocha inni riyoo irratti raawwate seenaan yoomuu hin dagatu galatoomiisiin jedha. Kana qofaa miti ji'a salgan darbaniif obboloonni keenya dhumaa turan karaa adda addaa miidiyaan addunyaa kanu arguu fedhanii hin argamne ture. Warri biyya alaa irru daayispooraan yeroodhaa yerootti hiriira ba'uudhaan rakkina biyya keessaa saaxiluuf hin danda'amne. Utuu gurra dhaqabanii akkan dhageenyetti utuu ija qabanii akkan arginetti cal jedhanii ture. Har'a garuu fedhii isaanii malee gootichi Oromoo gurratti banee ijatti banee addunyaa hundarratti agarsiiseera. Miidiyaan dur gabaasuu dadhaban har'a wal harkaa fuudhanii torbee kana gabaasaa jiru. Egaa seenaan Oromoo goota keenya Faayisaa Lalisaatiin ifatti ba'eera. Dhuskachuu hin danda'u jechuudha. Isa kanaaf Faayisaa waanjoo abbootiin keenya baatanii dabarsan obboloonni keenya har'a irratti dhumaa jiran lafee cabeef dhiiga dhangala'eer afaan ta'uu keetiif
baay'ee si galateeffadha. Seenaan bara hundatti si yaadata. Laphee tokkoon tokkoon keenya keessaa mana guddaa ijaarrattee qabda. Riqaan baraan hin jigne hunda keenya keessatti ijaarameera. Isa kanaaf galatoomin siin jedha. Ittaansuudhaan Dooktar Salamoon Hangashee biyya Ameerikaa Kaalifoorniyaa keessa kan jiraatan galateeffachuun barbaada. Akka nama tokkotti kabaja guddaan isaaniif qabaa. Gocha isaan godhanis yeroo baay'ee ittiin gammada. Dhimma Fayyisaa irratti atattamaan hundi keenya iyyuu garaatti yaaduu dandeenya. Garuu isaan aakshinii fudhachuudhaan fandireezii calqabaniiru. Fandireeziin sun sa'aatii muraasa keessatti kan isaan yaadanii ol ta'ee hundi keenya argaa jirra. Kanaaf ani badaa dubbachuun barbaadu. Dooktar Salamoon isinitti himuuf baay'oonni keessan hin beektu yaada dhimma Oromoo hundumaa kana sana tuun jedhiin lagaan utuu yaadiin amantiin utuu yaadiin waan hundumaa dura bu'uudhaan yeroo hojjetan argina baay'oonni keenya. Kanaaf hundi keenya dhugaa baanaa gochi isaan amma hojjetanis dhugaa ba'aaf waan ta'eef baay'ee galatoomaa isiniin jedha Dooktar Salamoon. Asirratti maaltu kana si yaadachise mee dhimma kana irratti wantoota kanaan dura gochaa turtanis anarra isinumatu beeka waan ta'eef tokko tokkotu nu tuqtanii baay'ee isin galateeffachuu barbaanna. Waa'ee Fayyisaa irratti wanti isinitti dhaga'ame yeroo sanatti moomentii sanatti maaltu wanti isinitti dhaga'ame nuu ibsa. Baay'ee gaariidha. Afeeruu keessaniif dassuu Finfinnee reediyoo baay'ee galateeffadha. Egaa waan tokko akkamittiin wanta kanatti gale kan jedhu gaaffii deebisuudhaa fi akkuma namni hunduu beeku guyyaa sanbataa darbeef kana Finfinnee keessatti hiriira nagaatu ta'a kan jedhu labsameetu ture. Isa ilaaluudhaaf jedhee faana bu'uudhaaf jedhee ijoollee biyya jiran hiriyoottan kootiin achi faana bu'aatii natti maa jedhee anis irratti nan bulaa jedhee nitanii utuu irratti nan bule jechuudha wanta sana eeguudhaaf hiriira ta'a kan jedhuudhaaf hiriirri hin taane kan hiriira bahee poolisii wayyaanii duwwaa ta'eetu hafee isaan aarees gaddeessituu hin jiru. Kanaan tun jiruutanii Keeniyaadha namni an beeku tokko na barreessiteeti Solomoon ilaalaa jirta maraatoonii wanta Fayyisaan godhaa jiru mee ilaalinaan jedhu waan ilaalaa yoo hin jiruuti mee linkii isaa naa ergin jedheeni achuma bakkanuma kana naa ergite ilaaluudhaan jalqabee. Egaa gochaa inni godhe jiruun hojjetan gaafa gammachuun natti dhaga'ame jecha himee dhaga'uu hin danda'u. Umrii koo keessatti keessumaa waa'ee siyaasaa gaafa yaadu akka battala sanaa akka yeroo sanaa gammadee hin beeku. Boochaan natti dhufe kolfiin natti dhufa uummata tokko natti dhufe kana jedhee himuu hin danda'u. Kunaatiin akkanatti fakkaatutti Oromoon baay'een akkuma kanatti ilaale jedhee sanaman kanuma dhagayeetanii akkuma inni fixee achi keessaa darbeen booddee walaloo tokkoon afaan Amaaraatiin barreessee feesbuuk tokko irratti barreesse. Maalan jedhee isa kan shaggar isa irratti yaadattee isa inni yaadateetanii የሸገር ነዋሪ ከእንቅልፉ ሳይነሳ የኦሮሞ አንበሳ ሪዮ ላይ አገሳ የኢትዮጵያን ገዳዮች ሰላምን ሊነሳ ትውልድ ቁቤው ፈይሳ ሌሊሳ jedheen barreessitu maxxanse suuraan sanni achi sana fuudhee kan maxxansee darbee calma jedheetanii taa'een kanaan utuu hin jiruuti biyya ammas biyyaanaa barreeffame maalooti gurbaa kana barbaadaati nu argaati nu gargaaraa kan jedhu namni natti barreesse. Maal akkamitti argare biyya fagoo irraa fagoodhatu jirraati yoo karaan itti argachuu danda'ee natti jedheetanii gaafattee in turreetii addichinaa deebi'eeti kunoolaa akkasittiin arguu dandeessa jedhee natti hime. Maxxanuma sananii bilbilee wajjiniin haasa'e. Argadhee carraa gaariidha. Innis hin kaase wajjiniin haasofne.
sana booddee akkuma cumneen booddee utuu kanaan jiruuti gara waan gochuu qabu namoota walitti fiduu akka qabu waan tokko waan gochuun akkanatti hin galle nan beeka. So kanaa jedheetani ergaadhaan namoota tokko tokkotti dhaamsadhaama karuma feesbuukii jedheetan feesbuukii hubannee achi gaafa ilaalu abdii fiixee wanta inni barreesse tokkoon arge. Inni battaluma sanaan abdii fiixee immoo maal jedhee namoonni tokko tokko gara Biraazilitti nama erginee nama kana gargaaruu qabna kan jedhu mari'ataa kan jiru jedheeti wanta tokko barreesse innis feesbuukii mataa sana irratti. Amma battaluma sana abdiidhaa wajjin immoo wal beekna kana jedheetanii namni bilbilee silkii baasee gaafa jedhu eenyu dubbataa jira innaan lalisaa yaada sana irratti kaasee naan jedhu lalisaan immoo isa jiraataa Floridaa jira. Lalisaadhaa wajjiniin qaama waliin beeknu garuu dhimma Oromoo kanarratti haasaa kanarratti hojiin haasofnaa battaluma sana kunuu yaada kana haasofneeti inni yaada gaariidha nama ergichuu barbaachisaadha. Amma horii walitti qabuu jalqabnu kan jedhuuti yaada kana jalqabnee $1,000 qulqulliin kaane akka kan jalqabnee bakka amma jiru keenya jechuudha barbaada. Baay'ee galatoomaa egaa kuma kudhanii kaasanii anis illee jalqaba irratti argeera amma yeroo ammaa kana kuma 112 kuma 200 darbeera jechuudha jechuu dandeenya. Kuma 110 ta'eera. Kuma 112 ta'eera ammaan dhugaadha. Innaa baay'ee gaanni kuni ganaa uummanni keenyas kaka'umsa hammamii akka godhatee kanarratti seenaa galmeessuu irratti gaaf tokko maqaan kun akka laalutti tanaaf seenaa natti fakkaata. Warri yaada kana waliin itti dhuftanis lalisaanis abdii fiixees isinis galatoomaatiniin jechuu barbaada warra akkasuma qarshii kana dooneetii gochaa jirtanittuma fufaa wanti kun seenaa biraallee galmeessuu danda'an jedha. Kanaaf galatooma kanaan kana bukkee darbina meeshaalee haa ta'u innaata argitu viidiyoo yakka hojjette anis battalatti argeen ture maal sitti dhaga'ame asirratti wanta sitti dhaga'ame nuu ibsine. Duraan dursee asumaan Dr. Salamooniin illee walitti na fiduudhaa fi hedduu galatoomii nama hedduu kabajuu fi jaaladhu dinqisiifadhuu fi akkasumas Dr. Salamoonii fi Lalisaa fi Abdii Fiixeefaas ilmaan Oromoo hunda galata guddaa galchuufiin barbaada. Namni fi yeroo akkanaa waliif dhaabbachuun kun hamilee cimaa namoota biraatiifis kanneen nuufillee fannaa jira jechuudha. Hedduu galatooma. Akkuma amma asin gaafattetti jalqabaan hojiin ture hin agarre ergaan mana eega dhumatee booda namni waan hedduu haasa'uu jalqabee maxxansee boodaan manatti gale. Yeroo galuu gurbaan fira kiyyaa tokko Saawuz Afrikaa jira isaatu natti barreessee vaayibarii agartee maal jedhee footoo natti ergee maal jennaan maal haasa'uta maali jennaan hin agarree natti hime jechuudha. Banee yoon akkuma miirri fadhee niin boo'e dhugumatti gammachuu fi waa hundi keessa jechuudha. Kanuma xiqqasho tureetumaanuu viidiyoo xiqqoo tokko waraabee kaa'e kuni waan osoo yaadiin tahe tokko gartee waan tahuu qabuus waan nama Oromoo tokkorraa eeggamuudha. Garuu namni akkanatti onnatee ifannee ilmaan Oromoo biyya ambaa dhufee osoo wanni takka isan dinqisiisin jechuudha. Kana godhuun waan xiqqaa miti lubbuu isii hannuudha jechuu hara tokkoon maal fakkeenya tokko yoo keenye 1968 keessa Samar Olompikii uummata lamaan tokko jira yeroo sanii Toomi Smith fi Joon Kaarlos gaafa isaanis dhaadannoo akkana godhanii 50 godhanii jechuu Black Power represent godhu gaaf godhan akka Ameerikaatti jalqabaaf isaan fayyisaan immoo akkuma Afrikattuu jalqabaaf isa jechuu dhaadannooleen akkanaa Olompikii irratti dhoowwaa ta'ee osoo jiru jarri lamaan saniis riiskii fudhatanii godhan innis akkasumatti jechuun so namoonni akkanaa ni takkata. Kuni injifannoo guddaadha. Akkuma atuu reefu jetteetti miidiyaa garaagaraa ji'a 9 osoo
dhaadachaa jirru osoo dhumaa jirru kana hunda iyyachaa jirru ji'a 9 osoo dhageettii guddaa hin argatin sakandii hanga takka keessatti miidiyaan hundi arkee nama tokkoon jechuudha. Biyya hunda wal gahee roga hunda wal gahee nama biyya gartee Spanish jettu moo China jettu moo maal jettu warri waan Oromoo quban qabnu hundi akka argu kataasise isa tokkichaa jechuudha. Kun hedduu waan nama ajaa'ibu nama dinqisiisuudha. Akkasumatti ani hedduu waan tasaa kana hin beekun ture. Eegas booda akkaan jala diinee laaluu na godhee yeroo 6 competitionii 6 keessa akka ture. He only 26. 2009 dorgommiin inni godheefu he was like 17 gold winner ture jechuudha. First place yeruma sana dorgommii tokko hagu achirraa jalqabee haga ammatti ilaalte nama kana akka duuba deebitee inni ilaaltu si godha jechuudha. Injifannoo guddaadha. Ani hedduudhaan gammade waan kanatti. Okay, galatoomi waa kaaste gaaffii lammataan Dr. Salamooniif qabu na jalaa kaaste. Dr. Salamoon gaaffii Black Power irratti ijoolleen kun ijoolleen dhalataa Ameerikaa ta'an 1968 ta'e irratti seenaa baay'eetu jijjiirame warra Black Americaansii fi wanta dhokatee jiru gabba'e akkuma kana faayisaan immoo akka obboleettii keenya amma ibsite gaaffii koo lammataa kaasuu barbaade ibsite waan ta'eef achirratti seera cabsuudhaan akka waa'ee seeraa hin beeku jechuu hin dandeenyu. Ana atileetota hir'aa baay'ee qaba. Waa'ee Oromummaallee kan kaan haasa'ee Oromummaa itti gammadan ijoollota muraasa jira. Lapheetti naa qabadha. Faayisaan garuu kan adda isa godhe baay'oon isaanii ijoollee hiyyeessaa qoraan gurguranii as ga'an baay'oon isaanii ijoollota baay'ee taasee ijaan beeku seenaa nama gaddisiisu qaba. Faayisaan garuu qaamaan beeku. Nyaatanii wanta bulan ishee irratti darbuuf ariifataniiti warra isaaniiti tuun godhiin baay'oonni isaanii jireenya akkasii keessa jiru. Garuu immoo isarra darbee warri gamoo gurguddaa qaban warri qabeenyaan investimentii biyya alaa kanatti illee investii godhan namoota muraasas immoo akkuma kanan beekna asirratti walitti qabdanii gaaffii kan akkanaa deebisa kan barbaadu Dr. Salamoonii fi mee of kennuu ammamii gaafata. Mucaan kun lubbuu isaa kenne, maatii isaa kenne, haadha manaa fi ijoollee isaa kenne biyya akkatti mataa dha'ee nama ajjeesu keessaa hundi keenya maatii rakkate qabaataa irraa amma kana keessatti biyya fuulduratti ba'eennaa kaadu jara kana wajjin maal walitti qabdanii maal laaltanne atileetota warra kaaniif immoo warra tokkotaa gochuu danda'u tuun godhiin darbeekoo ergaa maalii qabdu? Maal gochuu dandeessu jettuun isaanii no? Asirratti waan tokko namni si deebisa gaaffii kaaftee isa yeroo bara 1968tti Olompikii Meeksikootti ta'e sana keessatti warri namoonni lamaan gurraachonni as biyya kana humna Black Power jedhanii walqixxummaa mirga uummata gurraacha African Americans warra biyya alaa jiran kan mirgi eegamuu qabu kan jedhuuniti sana kaasan. Yeroo sana keessa haalli ture maalli yoo jettanii Ameerikaa keessatti qabsoo cimaatu deemaa ture walqixxummaadhaaf kan ta'u. Martin Luther King namni maqaadhaan hin beekaa Civil Rights Movement jedhu kanatu yeroo sana keessa baay'ee finiinee deemaatu ture. Haala sana kee warra akka Malcolm X kana mirga qabsoo mirgaa cimaatu deemaa ture. Jarri sun yeroo sanatti keessaa ka'aniiti addunyaa irratti ba'anii qabsoon uummanni gurraacha Ameerikaa keessa jiraatu godhaa jiruu fi fakkeenya ta'anii addunyaan akka inni dammaqu godhanii addunyaan duwwaa sun ta'e saba isaaniif immoo caalatti dammaqsiisan. Haala amma jiru immoo godhadha. Haalatti yeroo Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessaa yeroo
Fayyisaanii jiruu kana hojjete haaluma sana fakkaatutu jira. Oromiyaa mata keessatti seenaa keessatti uummanni walii wajjin hiriiree akka kanatti ka'ee hin beeku. Kanatti dabalees immoo kanatti dabaluu umurii koo keessatti ajjeechaan kana fakkaatus uummata Oromoo kan xiyyeeffatu warra adda irraa baasee kunis takka ta'ees immoo hin beeku. Haala kana keessa safara ta'eeti inni kan warri yeroo sana bara 1968tti Meeksikootti gurraachonni Ameerikaa lamaan godhanii fi inni kun godhanii wal fakkaata. Kanarraa maaltu argina? Kanarraa maaltu argina? Waan laman arga sirraati. Tokkoffaani wanta hundaafuu yeroo jira. Haalli fi gochaan namaa walii wajjiniin deemuudhatu qaba. Fakkeenyaaf yeroo qabsoon biyya keessa hin jiraatin namni tokko cimee otoo hin jiraatin fakkeenyaaf Abbaa yeroo bara yeroo fiigaa ture sana maqaa Oromoo eeyyoo kaase namni dhaga'uun iyyuu hin jiraatu ture yeroo sana kan kolfaa ta'atu ture. Kanas achi immoo fudhannee yoo ilaalle waggaadhuma 15 dura iyyuu yeroo dhimmi Oromoo kun akka kanatti cimee Oromoonis tokkoomee ka'ee hin jirretti namni tokko atileetii Oromoo tokko ka'ees immoo jiraate yoo maal taate yookiin hin maraate yookiin maalummaa ta'een ta'uudhatu danda'ama. Kanaaf haala yeroo sanaa wajjin walitti qabnee ilaaluudhatu qabna. Kan warra atileetota keenya warra kanaan duraa isaanaan kan akka kanatti ilaalan malee jira fakkeenyaaf wanta inni waa'ee dubbatu tokko riikoordii wanta inni arguu keessaati carraa argateera atileetota Ameerikaa biyya kana dhufan deebi'an Ameerikaadha gara biyyaatti deebi'an argu wal dargee hojiin haasa'uudhaaf carraa argateera jira kana dura waggoota 20 darbe kana keessatti hundi isaanii akkuma Kooyi akkuma Saaliyaa akkuma Dassoo akkuma Solomoon Oromoodhaaf quuqama kan hin jedhamnetu qabu. Egaa haala biyya keessaa jirus moo ilaaluutu qaba. Kanaaf akka kana ija kanaan ilaaluutu qabna. Amma kan Fayyisaa jiruu kana kan dandeessisu tokkoffaa haala biyya keessa jiru Oromoon tokkoomee ka'uu diinni immoo dhiiga dhangalaasaa jiru kanatu walitti siidhu. Kanatti dabalan immoo Fayyisaa keessatti immoo kutannoo uummata ani wanta illee natti haafu mirga uummata kootiitu caala kan jedhu kana kutannoo akkasii kanatu itti uumameetu kaase. Kan akka saafatti carraa akkasii kana kan godhan kan gochuudhaaf kan qophaa'anii jiranii Oromoonni kumaatamaan lakkaa'amu. Kana akkamitti ilaallaa gochaa jiruu boonsaa kana yaadataa inni fakkeenya ta'ee warra kaaniifis ta'a malee warri kan biraas dhimma kanatti akka itti ilaaluu hin qabnu qubannaa kanatu qabu jechuun jedha. Okay, galatooma maafini gaaffii kana kaasee namoota baay'ee peejii namoota baay'ee irratti barreessa. Barreessan hin dubbisa. Gaaffiin kun hin ka'a waan ta'eef akkatti nu deebisuu keessaniif galatoomaa anillee akkuma kana carraa argadhee atileetota adda addaa irratti yaalee godheera argeera fi baay'ee quuqama akka qaban hin beekna. Garuu warra kanaan dhaamsi nuun qabnuuf egaa akka kana naa kaastan barbaade warri dhukkubsatan warri rukutaman jiru warra hospitaala jiran jiru warra kana bira dhaabachuun hin danda'ama akka kanatti qabsaa'uun hin danda'ama ishee kanatti daballee darbina. Egaa amma Saaliyaadhaaf hin gaaffii qaba. Saaliyaa Saamii kanaan duras reediyoo Finfinneetti waa'ee ishee haasofneerra dubartii Oromoo keessaa iddoo guddaa qabda si galateeffannaa irruma deebi'een jedha. Saaliyaan mee wanna tokko yeroo calqabaatiif fakkeenyaaf eebbisaa fa'aa yaadachuu dandeenya sirbitoota keessaa xinnollee taanee sammuu keenyatti kan nuun hafne hin jirre annu gaaraaf taanaan naggeeffadhu ture sirban naggeeffadhu gaafa ni waa'ee isaa dhaga'uu dhaggeeffachuun naan jalqabu eebbisaa baay'ee toorchii nama godha akkatti du'ee maarsaa qabsaanii jechuudha maal kaasuu barbaadeeni sirbitoonni keenya baay'ee qabsaanii jiru.
warri immoo garaadhaaf bulanis jiru xinnoo amni taate immoo kan jiru dhokuu hin dandeenyu sasi warra akka fayyisaatti amma kun qabsoon itti dabalame jechuu kooti isaan immoo addunyaa irratti carraa guddaa qabu akka inni godhe kana waan ta'eef carraa akkasii waan argataniif gara fuulduraatti Oromoodhaaf akkuma sirbitoonni warra akka kee kana hojii tokko hojjechuudhaan qabsaa'anii ati qawwee bittee faana qabsaa'an jettu karaa qabsiiste hin beekta warri kaanis akkuma kana atileetota warra kaan dhaamsa maalii dabarsita akka sirbitoota Oromoodhaaf qabsaa'u irratti maal gochuu danda'u jettee dhaamsa dabarsitaaf. Dhaamsa kiyyaa amma yoo artistoota fudhatte nuti gama artiitiin namoonni hedduun gabrummaa irratti cunqurfama garaagaraa irratti kan ajjeefame mootummaa dabreetiin kanaan illee ni jiran jechuudha. Fakkeenyaaf akka Eebbisaa Addunyaa Ismaayyoo fa'aa jira. Isaan kun hundi akkaataan isaan itti du'an artistoota mootummaa kana cunqurfama kanarraa tumamanii dhiitamanii ajjeefamaniiti akka malee jechuudha. Akka abdii qopheeffaa jechuudha. Amma isaan kana laallee nuti akka artiitti fakkeenya irraa fudhachuudhaan waan hedduu hojjannaa ni quuqamnaa fi ni falmannaa sirboota garaagaraa akka hojjannuu waan dabreerraa hunda waan hedduu eessu kan nu hojjechisiisu. Gama atileetiitiin yoo dhufte wanni akkasii hin jiru jechuu miti. Atileetota keessas cunqurfama garaagaraatu ture jechuu fakkeenyaaf Maammoo Waldee yoo fudhanne takkaa'uu Dagaagaa Waldeeti maqaan isaa Maammoo Waldee jedhaniin malee isa yoo fudhanne gabrummaa garaagaraatu irra gahaa ture diskiriminaashinii garaagaraa ture amata 6 mana hidhaa ture murtii takka malee maali amata 9 ture murtii booda amata 6 murteessee mootummaa san reeteerarii wajjin konnekshinii qabaachaa turte jechuudhaan jechuu. Murtii kan booda achi akkamitti ji'a 2 turre liver kaansariin du'e jechuu. Akkaataan inni yeroo fiigu sanu itti cunqursaa turan. Akkaataan miila qullaa fiiguuf kophee dhabuurraa murteeffatetti dirqamee kophee buutsiidhaan sanuu noota kophee battee kanaa miti immaajin buutsii uffattee kasaayizii hin tahin akkasumaan sadaffaa bahee injifatee jechuudha. Waan hedduu turra gahaa ture jechuudha namni kun atileetuma. Ababa Biqilaa yoo fudhatte akkaataan inni itti du'e akkaataan inni mootummaa kun cunqursaa ture. Kan hunda atileetonni kun laalanii seenaa tokko dalaguudha qaban akkuma aseetitti siigalee quuqamuudha qaban jechuudha. Fayyisumaan durattu waan hedduutu irraa eegamaa ture jechuudha akka fayyatti irraa eega. Akkuma atileetitti maallaqa qabu maal qabu walumaa takka siidaa takka illee taatu jara kanaaf warra isaan biroo dabre kanaa akka Ababaatiisoo siidaan takka kadhaaban akka yaadannootti hin jiru jechuudha. Yeroo namni falmatee artistiinis wayii artistiif goona uummata Oromootiif goona waan jechaa falmatutti uummata akka irraa agarree ani kun himannaadha gara tokkoon maalirraa eenaa maal gorsitaa osoo hin ta'in akka Oromootti komiidha kun anaaf komiidha. Namni Oromoo ha maallaqa hin qabne ha beelatti jiru ha ilmaan isaa kanneen isa duratti ilmoon isaa irraa du'aa jirtu garaa qullaa osoo hin nyaatin jechuudha. Barataa ilma sangaa meeqatti gurguree yuunivarsiitiidhaan gahee arra rakkoo keessaa bahe jedhee yeroo abdattetti haati takka yeroo ilmoo isii itti dhabaa jirtutti atileetonni keenya carja'anii yoo ta'an gammachuun as bahanii fiiganii alaabaa Itoophiyaa uffatanii achi deebi'anii immoo san durallee kutee alaabaa carqii uffatanii deeman mootummaa Itoophiyaa tuni dirqamaniif yoo jenne rifeensaanillee dhawatanii jechuudha. Shurrubbaatti dhawatanii arongaadee bicaa ta'e isaan baanan san hoo eenyuti isaan dirqe argite hagam takka fagoodha jiran uummata keenya akka falmaa jiru ka du'aa jirurraa sabboontummaadhaan hagam takka irraa fagoo jiru gara jabeenyaan dhaanan kana maaliif yeroon ammaa yeroo dhugaa Oromoo walitti himuudha. Lubbuun namaa dabraa waan jirtuuf yeroo itti wal qusatu miti Oromoo yeroo dhugaa walitti himee karaa sirrii irratti tokkummaan deemuudha waan ta'eef walitti himna mufannee aarree quuqamnee yoo komadhe badii dhageen fudhadhu gara kootiin. Kanaaf fayyisaan immoo nama umriinillee isaanirra xiqqaate nama waggaa 1990 dhalate darguma keessa uumaa mangistii kanaatu isa
umrii mootummaa kanaati jiraa jechuudha. Gurbaan kun yoo silaa biyya Ameerikatti hafu fe'e yoo biyya sanatti hafuudhaaf kana godha jenne 2012 bar Chicago ture bar 2012 I think sadaffaa ba'eessa achi ture yeroo san harka kennachuu hin danda'u hafuudhaaf garuu amma waan amma tahaa jiru kun isa dirqite jechuudha. Wanni amma tahaa jiru kun hafuu miti lubbuu isaa kennuufillee murteesseeti. Keeniyaa takka as idduma fedhettu haa ta'u du'alleefillee taatu ishiin kana jechuun waan kana godhee jechuudha. Kanaafuu ka'uudha qabanii falmachuudha qabanii dhugumatti yoo Oromoodhaaf wanta ga'an uummata Oromoo cinaa dhaabbatuu qaban jedhanii ani dhaamsa kana dabarfadha. Because gama atileetiitiin Ameerikaa yoo dhufte Muhammad Ali jira maaltu jira uummata kana laala sodaa malee uummata isaaniitiif warra falmaa beeku. Waan nuti gama keenyaan kana ifaa gaafatanii kanuma dhaamsi koo. Baay'ee galatoomii Saaliyaa Dr. Salamoon daaf asirratti waan jechuun barbaada. Waan dhibbatti nu waliin gala Saaliyaan amma dubbatte kana keessatti. Yeroon fakkeenyaaf kan faayisaa dhumti Shikaagoo turee deebi'uu isaa kana wajjin walitti qabdee kan isheen kaafte. Yeroon ilaalamuu dhufu qaba wanti haalli biyya keessa jiru haalli namni keenya keessa jiru kuni gochaa jiru atileetota keenya hojjetanii wajjiniin walitti qabamaa jechuu kan isin jedhu. Amma fakkeenya maqaa eebbisa addunyaa kaaftaniitu turtan lamaan keessanuu waan tokkoon isinitti hima waa'ee isaa sanarratti. Yeroo sana gaa biyya kanan ture yeroo eebbisa addunyaa ajjeefame sana waan tokkotu jira. Onet wanta jedhamu Oromoo Information Network kan jedhu kan dhaabbate kananii jalqabee gaggeessaa ture tokkotu jira. Yeroo sana haalli isaa wanti ture maali iimeeliidhumaan intarnetiin kumpaanii web browseriin kumpaanillee bal'inaan hin turre yeroo sana keessatti iimeeliidhumatu walitti dabarsina karaa kanatti haasofna feesbuukiin wanta akkasii waliin hin turre akka kanatti namoota gara Oromoo gara 1,000 oliitu iimeeliidhaan wal argina addunyaa guutummaa keessa Itoophiyaa keessaa kan carraa argatanii kan keessa turanii eebbisaan dhannaa Wayyeessaatii wajjiniin ajjeefamee liiqaa 30 gidduutti dhaabsine qaqqabe. Dhaabsi bal'aa qaqqabee sabboontuu Oromoo tokko maqaa ishee irratti makaasuu hin barbaadu. Embasii Awurooppaa keessaa tokko keessa kan isheen hojjettu kunoo kanatu ta'ee jetteetii natti dabarsite. Wanta oduu sana battaluma sana fuudheesanii biyyaan dhageenyeen kun sa'aatii tokko waliin guute. Kunoo kanatu ta'ee jedheesanii iimeelii kanarratti sii dabarse. Yeroo sana maalanii eeganii namni aaree gubatee waa jedha jedheetanii eege. Garuu for hours and hours namni keenya jedheetu taa'e yoo nama kumachuudhaan miti kanan jedhaa jiru kun haala yeroo isaatiin jirii walitti qabnee ilaallu jechuu kun. Amma garuu wanta akkasii kun yoo ta'e kunoo argineerra namni bakka jiruuti socho'aa jira. Kanaan kan warra atileetotaa kan warra kaanis akka kanatti ilaallee isa darbee akkuma Saaliyaan jedhe wal gorfamnee walitti himnee gara fuulduraan maal gochuu akka qabnu gochuudha kana irratti xiyyeeffachuudhatu qabna. Wanta dhumaa tokko nan jechuun waan tokko nan xumuru. Karaa atileetotaati wanta akkuma madde tokko ture waggaa lama dura biyya deebi'ee waggaa tokko jiraatee hin deebi'e. Oromiyaa keessa bakka hin hin jiru. Amma yeroo sana wanta arge tokkotu ture. Oromiyaadhuma keessaa magaalaa tokko keessaa namni atileetota keenya kana keessaatu hoteela guddaa ijaaree achi keessaa qaba. Oromiyaa keessatti. Finfinnee jechuun Oromiyaadhaa ala godhan kana jechuu koomi. Oromiyaadhuma keessaa achi keessatti nan deema yeroo baay'ee gaafa ishee dhaguu nama afaan Oromootiin natti haasa'ee ajajee bitachuu argachuu hin dandeenye.
Wanti kun maqaa nama Oromootiin jira. Nama baay'ee beekamaadhaan. Baay'ee gubateetanii achuma irratti akkamittiin akka kana taataa. Kanatti jirtu Oromoo indirii Oromoo walakkaadhatu jirta. Namoota Oromoo liinka taanaan isaan argina fichan argine Oromaan jirtanii akka kana jijjiiruu qabda jedheetanii hojiin dubbadhee ammas akkuma kanadha gorsanii dhaamsi ani namoota keenyaaf dabarsu hojii hojjettanii hundumaanii uummata keessan tajaajiluu aadaa keessan gabbisuu nama keessanii fi carraa hojii kennuu mirgaa falmachuu kana akka dursananii dhaamsa kan qoodha baffadha. Galatoomaa lamman keessanuu yaada beeksaa kaasaa jirtanii warri tun dirqamii dhimma Itoophiyaa dhimma ofirratti agarsiisuu fi dhugumaanis illee baay'ee gaddeera. Gaafa ijoollonni keenya du'anii maatii akkasii dhabaa jirrutti biyya keessaa rasaasaan ijoollee keenya mataadhaan ajjeesu dubartii tokko maqaan ishiillee dha'uun barbaadu baay'ee gaddeera. Mataa arongaadee bichaa kayyiif dhaattee fiigdu suni baay'ee dhiiga namaa baay'ee akka danfise nan beekaadha. Wallaalummaan irraas ta'uu danda'a nama keenyas ta'uu miti ta'e egaa rabbaa beekusa kana. Egaa dhaamsa kana isaan bira gaa'ennee amannaa ittaansuudhaan kanarratti lamman keessan akka hirmaattaniin barbaada. Keessumaa Dooktar Salamoon. Waan tokko maal seeti hiree kana amma namni hedduun waan kana yoo kadhatteeffate taate waan yeroo hedduu mataa kiyyana jeequ tokkotu jira. Uummanni Oromoo amma atileetii maal qofa osoo hin ta'in abbaa qabeenya hedduudha qabnaa dhugaastima biyya keessa ni jiran. Uummanni san dirree bahanii nama gargaaruu miti diinaafis saaxiluu miti. Atileetii isaa ta'e dirree bahaati Oromoof godha akkas jechuu miti. Karaa hedduu jira karaa itti nama gargaartu yeroo kutaa garagaratti waan Oromoo dhiigni gannaqamu hedduun isaanii dawaa dhabuuf du'aa jiran hedduun isaanii dhiiga hedduu luus godhanii deebi'aa jechuudha. Silaa waan san sunama godhachuuf maallaqa feesisa. Waan akkasii dawaa garagaraa sanii dhaqqabuudhaaf karaa addaatiin nama qopheessanii nama jaaranii osoo itti hin mul'anne diinagdeedhaan lubbuu namaa baraaruu danda'a. Yoomii fi abbaan qabeenyaa keenya ka'achi jiru warri Oromoo kun Oromoof ta'a. Fedhu atileetii haa ta'u, fedhu artistii haa ta'u, abbaan fedhe dirree bihillee yoo goone gama lafa jalaatiin uummata isii gargaaruu ni danda'a. Kana maaliif hin goonedha dhaamsi yoo dhagahan waan kana. Sirriidha. Dooktar Salamoon kanarratti kanaan duraa turmee beekna nus illee innaa kubbaan Finfinnee Minisootaatti ta'aa ture. Awwadaay keessa tu Grand Oromoo Protestiin jalqabii. Anumti illee asirratti komii koo kaafachuun barbaada gama kootiin. Saaliyaatti illee taasisee ture. Ijoolleen dhiigni dhangala'aa ture. Lubbuun baay'ee badaa ture. Namni keenya aftarpaarii ijoolleen achi deeman baay'ee turanii. Sana sababeeffachuun illee qarshii walitti qabanii uummata kana gargaaruu hin danda'ama. Namni reezii godhes ijaan argineef hin jechaa jira. Komii koo warruma biyya alaa keessa jiraniif hin dabarfadha. Akka nama gaaffii hin gaafatuutti komii koo warra kaanitti dabarfachuu barbaadeeni. Ammas wanni akkasii wal faana gochuu hin dandeenya ree namana. Mee isuma kanatti aansuudhaan gaaffii tokko isin qaba. Gaaffiin isaa kana. Keessumaa Dooktar Salamoon yeroo iimeeliin, tiwiitarii, feesbuukiin maaliin jirratti waan tokko dhaabdanii haala imeelii amma namni itti wal quunnamu kana maqaa isaallee sinuunaa sirreessituan irraanfadheera kan isin uumtani. Akkuma amma namni qoonaadhaan wal argu namoonni baay'ee iskoolaaretti taasa'an akkuma kana jalqabdanii ture. Inni kun bara sana keessaa kaaftanii amma har'aa jirtu hin beektu seenaa jechuu kooti. Namas illee adda baastanii beektu warra siyaasaa. Maaltu mee gaaffii kanan akka isin yookaan deebistan yoo dadhabdan immoo haala kana fakkaatettanii akka lafa nuu keessan isin barbaanna. Beektonni Oromoo iskoolaas baay'oonni jiru. Yeroo ammaa kana maaf walitti dhufanii rakkina jiru irratti isteejiin tokko banamee nama walitti qabu dhabame moo maaf wanni tokko ta'uu dide laata? Biyya borii jirtu tokko ijaaruudhaaf namoonni akkamitti walitti dhufaa jiru moo nutuun argu moo ija keenyatu argaan jiru moo lafa jalatti argama moo
anaaf baay'ee gaaffii natti ta'edha. Lammanni dhaaboleen siyaasaa yeroo adda addaa walitti dhufneetu innaa hojjetan hin arginu. Innaa amma abbaan tokko warra kaan faana hojjetu, abbaan tokko ciisu argina. Maaliif warra kana walitti fiduun hin danda'ama? Faayisaarraa maal baratu? Ijoollee isaan shantuu hin taane ijoollee isaanii innaa kana gochaa jiru walitti nu qabaa jiran ijoolleen biyya keessaa. Warri biyya alaa akka dhaba siyaasaattis akka beekaattis walitti dhufanii maaf callisan isin fakkaata? Maa gochuun hin danda'amu? Mee kana irratti saamsanuu dabarsa. Gaaffii baay'ee jabaadha. Tokkoffaa karaadhuma maaltu hojjeta waatu jira, namoonni keenya maal hojjetaa jiru, warri beeksonni keenya warri baratan beeksonni jechi jaallatu jechin jaalladhu illee namni beekaadha. Warri baratan jedhamu barumsa addunyaa kana maal hojjetaa jiru isa jedhu sana ani akka ilaalutti amma ammaatti kophaadhaan hojjechuu irraa kan hafe. Sanarra tarkaanfannee waloodhaan wal ijaarree nama walitti finnee jijjiirama argamsiisuudhaan walii wajjiniin kun kan keenya kan jedhu hamma yoonaatti hin jalqabne. Rakkoon annatti mul'atu kanaadha. Yeroo baay'ee maal arginaa rakkina tokkotu asii uumama. Akkuma abiddi gaafa qabamu yookiis bakka tokkotti qabatu bishaan fudhattee itti dhaqxee dhaamsita. Akkuma kanatu fakkaate. Garuu sanarra darbinee dandeettii qabnuuni walitti finnee qabeenya qabnu, beekumsa qabnu, dandeettii qabnu walitti finnee tokkoffaa abiddumti suniyyuu akka hin uumamne. Lammaffaa immoo abidda yeroo nutti qabamu waa eegamuu yoo ta'e diina abiddi nutti qabsiisuudhaaf jedhu dursinee ofirraa qolachuu akka dandeenyu. Kana kan nu dandeessisu humna akkasii kana hamma ammaatti uumne kun gaddan guddaa qabudha kanarratti. Tarii haalli jijjiiramaa fi haalli jijjiirama jedhee tan addan garuu ammayyuu taanaan waan tokko sitti kaasa amma gabaabaadhuma keessatti maree tokkotu ka'eessu ture. Mareen kun maal jedhaa Oromoo hunda walitti finneeti wanta akka Oromoo National Charter kan jedhu qopheessinee walgahii tokko guddaa uumnee gara qabsoo kana gara fuulduraa tarkaanfachiisnaa kan jedhu yaadni akkasii tokko ka'eetu ture. Abaluutu kaase siin jechuudha miti. Namni kaasee kanaan dura gara ji'a ja'aatiitti bakkasii barreessee qabxoo tokko namni baay'ee kan hin dhageenye ajjeesee jira. Yaadichi yaada kan badhaadha. Yaadni mataa ji'a ja'a booddee namni kan biraan immoo hojii kaase. Akka kana akka kana goona kana gochuudhaaf kan jiru kanaan. Kana booddee namni achi walitti siibise. Egaa walitti dhufee maree eega jalqabame booddee mariitti kun gara fuulduraa tarkaanfachuu dadhabe. Jira miti hojii jiruu akkasii kana gaa jiran waan namni tokko fakkeenyaaf dassuu yoo waa tokko ati jalqabde yaadi tokko yoo asii ati kaafte ani yaada kan keessan deggirree waan itti dabalu dabalee yookiis akkuma jirutti fudhannee hojiin tarkaanfachuudhaan qaba. Malee yeroo ati yaada isaa kaaftu sana callisee tursee akka yaada kan kootitti kaasuuni jiruu gaarii anas na tuffachiise jedhee fayyaadha. Kun paan irratti wanta akkas akkasii kana jira miti wanta wal danda'anii jabina walii acknowledge goonee wal utubnee wajjin deemuu kana hamma yoonaa dadhabneetu jirra. Garuu jiruun fayyisaan hojjetu sun sanarra nu tarkaanfachiisa kan jedhuun abdii qaba jirratti. Karaa qaama siyaasaa warra jedhan biyya alaa jiraniini utuu kan biraa jedhee utuu wanti kan biraa jedhee natti tolatu ture. Garuu abdii na kutufichiisaniiru gara sanatti deemaatu jiru. Guutummaatti abdiin guutanne garuu maaliifaan kana siniin jedhasitti fakkaate yeroo
naannoon yeroo mormiin Oromoo inni bara 2014 jalqabe sana biyyan ture miti yeroo sana keessa waa'ee Finfinnee laachise yeroo ka'u sana dhaabota siyaasaa Oromoo maqaa adda addaa qabaatanii biyya alaa jiranii tokko tokkoon isaanii kan qunnaamanii waliigalteedhaan dhimma Finfinneetii fi dhimma Oromiyaa irratti ejjennoo tokkoon ibsa tokko baasaa statementii tokko baasaa joint agreementii tokko memorandum of understanding tokko baasaa jedhanii argatu. Finfinneen kamuu taanaan kan Oromoo akka taate. Oromiyaa akka taate. Lammaffaa immoo territorial integrity yookiis immoo Oromiyaanii kan kukkutamuudhaaf akka hin jirre kana duwwaa irratti waliigalteedhaan statementii tokko dabarsaa hin jedheen haalli isa qabsoo biyya keessaa jiru waa'ee Finfinnee waa'ee master plan naashinaal ka'aa jiruutiin walitti dhufaa ta'e kana hojiirra oolchuu hin dandeenye. Eenyu namni kamiyyuu kanarratti waliin galu taanaan dhaabni siyaasaa maal irratti walii galuu danda'a. So kanaaf inni nagadiisaa jira garuu dhiyeenya immoo waa waliigallee araaramnee hojii hojjechuu jalqabne kan jedhu wanta akkasii jalqabaniitu jiru. Garuu lafarratti wanti mul'ataa jiru hin jiru. Uummata akkii gadi ba'anii wanta laafnoo kana hojjechuu jenna kana nu bira dhaabbaddaa wanti jedhame hin jiru. Eeguma waliigalanii immoo karaa adda addaati immoo mataa isaaniitu deemu. Kun hafuudhatu qabaa. Kana hin hambisan taanaan ani yeroo isaan qabanii ji'a ja'a caalaa natti hin fakkaatu. Ji'a ja'aan dhufu kana keessatti jijjiirama fidanii eegee ta'anii dudduuba uummataa ta'anii hafu taanaan ji'oota ja'aan dhufu keessatti hundumti isaanii iddoo dhabu kan jedhuun tilmaama. Kanaaf akka kun hin taaneef hojii waliigaltee jedhan hojiidhaan akka agarsiisan saba duuba deemuu dhiisanii hoogganuu akka jalqaban garsan tarkaanfatanii dhaamsa qoqqooda barsaasanii. Okay, galatooma Dr. Salamoon. Egaa daqiiqaan keenya baay'ee darbeera. Baay'ee to'ata natti tola ture garuu amma daqiiqaa xinnoo waan qabnuuf daqiiqaa xinnoo keessatti mee saalee gabaabsiiti kanarratti komii qabdu jiraatiin dabarsaa gaaffii amma Dr. Salamoonii kaasee fi yoo ta'uu baate fayyisaan mucaa isaan dhashan dhalatee har'a waa'ee Oromoo baatee gadi ba'eera. Egaa edda goota tokko arganneeti warra dargaggeessi umurii keenyarra jiru abbootii keenyarraa barannee maal gochuu qabnu moo teenyeeruma waan isaan jedhan qofa eeguu qabnu. Sababiinsaa teekinooloojiin illee teekinooloojiidhaan adda bu'a bakka bu'a. Har'a feesbuukii fi tiwiitariin duriin jiranii 2004 fi 3 fuuldura kan ture. Feesbuukii tuun taane maayispeesii fi haayifaayi kan jedhamanii teekinooloojiin caalu dhufeetu irraa fudhate. Egaa uummanni keenya kanatti amanuu qaba moo hin qabu? Jenereeshinii addaa dhufe sanatti feesbuukii fi tiwiitarii uumee har'a uummanni akkatti wal qunnama. Isa kana nunis dhalataan umurii keenyarra jiru kana gochuu qaba moo taa'ee isaan eeguu qaba jettee yaadda? Tole, gaafiin ta'e duraati beektonni maaf walitti hin qabamanii waan tokko hin goone maa walitti hin dhufne akkasumatti dhaaboonni Oromootis maaliif akkasitti walitti dhufanii tokkummaa waan hojjannedha. Amma waan jecha fayyisaarraa maal baranii immoo fayyisaan qabsoo duraan Oromoon facaafte gartee qabsoo duraan facaatee irra magarteedha ta'e isaan argan jechuudha. Kun hundi wooma qabsaa'onni Oromoo godheef arraan kana biqilee asii jechuu ijoolleen tun hin jiru. Kanaafuu kun waan nuti magarsinee asiin geenye jechuun gammachuun itti dhagahamuu qabaa immoo waan san bu'aa san bakkaan galmaan gahuun immoo dirqama hundarrattuu jechuudha. Kanaafuu wanni amma beektootatti ol deebi'e tasaanii Dr. Salamoon maafin dhiisaa jechuudha. Kanatti itti joon qabu. Garuu immoo karaa tokko yaadni kan ladhu isaan tokko ta'anii walitti dhufanii wal mari'achuun yeroo ammaan kanatti barbaachisa. Maaliif yoo jette qabsoo finiintee as geessee jirti. Anytime bilisummaan dhufuu dandeessi. Amma garuu nuti hoo
qophiidha. Maal qopheeffannee lafaa qabna? Liidara maaliif lafaa qabna? Haala kamiin mootummaa addunyaatti dhiyaannaa waan jedhu irratti mari'achuudha qabanii jechuudha. Lafa qullaa irratti ijoolleen dhiiga kana galmeessee bilisummaa kana asiin geesse dhumarratti duwwaa tahuu fi habiraa dhufee irratti bahuun ta'ulleedha. Akka wanni akkasiin hin mudanne waa qopheessuu irratti mari'achuun haga dhaabootiin guyyaa tokko tahanitti beektonni keenya eliitoonni kun walitti dhufee waan takka ammaan tana haatattamaan mari'atanii yoo waa godhin qopheessine salphinarra buuna wanni kun hundi bilaa shakkan taanee sodaadhaan. Amaarri agartanii jirtan waan itti jiran wanni tuhuu taa'u hin beekamu qopheessuudha qabaachuu beektonni keenya mari'atanii kanarratti. Dhaabaa immoo yoo tokkooman yoo qaama tokko ta'an waan qaban walitti deebifatanii afaan tokkoon dhufan isaanis irra faayidaa qabdi. Maaliif uummanni waan fedhe ni beeka. Jenereeshina kana wanni if dura deebisu hin jirtu. Ijoolleen tun yeroo ammaa kanatti nama biraatii miti Oromoo biraatii miti haadhaan abbaan isaan dhalte yoo qabsoo Oromoo kana dura dhaabbatte dhawanii ajjeesuudhaaf jenereeshina if duuban deebinee jira. Haadha isaa jechuudha isa dhalte yoo qabsoo Oromoo dura dhaabbatte dhawee ajjeesuudhaaf warra if duuba hin deebineetu lafaa ka'ee jira. Kanaaf Oromoon ta durii miti kana beekuudha qabanii jechuudha. Wanni uummata fedhu yoo hin goone faayidaa hin qabdu. Uummata jala deemuudha. Uummanni waan fedhu ni beeka. Kanaafuu isaanis irra dawaa qabdi. Kana itti haa yaadanii isaanis dhifna immoo bilisummaan ijoollee ni dhufti. Beektonni immoo irratti qophaa'anii waa qopheessuu qabanii hin jaan booda. Baay'ee gaarii dhibban itti amana Saaliyaan dubbatte kana dhugaa. Dr. Salamoon egaa Saaliyaanis haala isin ibsuusan irra deebitee wantoota fakkaatte qabdi. Isinis kanarratti yoo gabaabaadhaan dhalataa isa dhufuuf wal eeguun hin barbaachisu yoo jettan waan sirraa dhageenyu yoo jiraate wanta hafe kanas hafeettanii lamman keessaniifuu carraa isinii laadhaa. Gabaabsitanii isa kanaaf mee wanna hafe kanatti jira jettanii yaada amma haasni malee egaa waan baay'ee ka'uu danda'a. Isin galateeffadhaatti. Yaa dhumarratti wanta jechuu barbaadu maal itti fakkaate kanuma wal qabatee biyya keessatti waan baay'eetu deemaatu jira. Namoonni bakka jiru namni tarii callisanii warra biyya alaa ilaalu isa jedhan yaadni akkasii kun jiraachuu hin qabu. Yoo jira ta'e biyya keessaati namoonni wal ijaaranii waan barbaachisu karaa hundumaatiin qabsaa'uudhaaf qabsaa'atu jiru. Itti fufataniitu jiru. Kiri'eetiin ta'aniitu jiru. Haala tokko fakkeenyaaf kanan beeku tokko fa'aa keessaati. Bakka adda addaatti godinaan akka wanti waanii goonu godina keessatti wal cibsinee godina sana bor dhuunfachuu kan danda'u bulchuu kan danda'u jaarmaya barbaachisu uummata kan ijaaru kana uumnee haa uummannu godinaan kan tokko diigan ollaan godina jiru immoo akka kanatti walitti hidhamu. Oromiyaa hunda keessatti haala kana hojiin haa ijaaramu jedhanii ijoolleen tarkaanfataa jiran jiru. Halkanii guyyaa. Kanatuu godhanii kan lubbuun isaanii darbee jira. Kanatuu godhaatu jiranii kan mana hidhaa galan jiru. Kun garuu wanta sana hin hamleenu. Kanaaf warri tarii namoonni biyya alaa jiraatan warri dhaabonni siyaasaa warri caalaa biyya jiranii warra biyya keessaatu calluma jedhee eega jedhanii yaaduu ta'e dogoggora guddaadha. Biyya keessaatii namoonni waan barbaade godhaatu jira. Tokkoomuun gara kanaa karaa dhaaba siyaasaa warri jiran tokkoomuun isa Saaliyaan amma jette kanatti agarsiisa. Biyya keessatti amma yoo fudhatte warra jedhee walitti qabsaa jiran dhiiga isaanii dhangalaasaa warri jiran kun waqti kan nuti hogganaaf jira jedhanii ifatti ba'anii dubbachuu hin danda'an haalli keessa jiru qaba ta'e. Akka tajaajilaatiin hojjetu. Akka kanatti hidhamaniitu jiru. Garuu qabsichi haadha kan barbaadu baay'ee dubbataa
addunyaatti bahee kan dubbatu barbaade. Nam-tokkeedhaan kun ta'in uummata hoogganuudhaan akka jaaramaatiin kan qabu godhuu barbaade. Qabsoon Oromoo har'a kana qabeetu jira. Hin qabu kana. Kana iddoo akkasii sana guutuu kan danda'u akkuma gaafa saala nama argee beerii yoo mootummaan kun biyya sana yoo bulche Oromiyaa yoo bulche akkamittiin bulcha. Faayidaan addunyaa kanneen kaa'udha kan Awurooppaa fudhatu akkamittiin bitama. Kana hojjechuudhaaf barbaachise namni jaarmaa dhachee bahee qabsoo sana kan bakka bu'uu kan danda'u. Kanaaf warri biyya alaa keessa warri dhaaba siyaasaa hamma ammaatti qabsaa turan kanatti dafanii hatattamaan kana bu'uu qaba. Isuma kanadha saalee kan jette kan nuti dabaluu barbaada. Okay, galatoomaa Dr. Salamoon Saaliyaa wanta itti dabaltu qabdaa? Wanni dabalu hin jiru garuu dhumarratti wanni jechuu barbaade qabsoon amma deemaa jirtu tuni siniitoo turree jiraattu. Ittisa biraa barbaaddi akka fayyatti duubarraan baakaatti cimaan godhamuu qaba. Yoo mootummaan kun carraaqqii guddarra jira huffisuuf jechuudha. Hula irratti nama dhaabee amma fa'a. Gaafa wanni kun fashalolte dizaastarii guddaa tahaa san booda uummata Oromoo akka ajaa'ibatti itti taphatu ta'a mootummaa hamaayyii jechuudha. Kuni amma du'aa jirra, falmachaa jirra, mootummaa biyya hundaa dhageessisaa jirra, haa callisuu fi haa callisu malee arkaa jiran. Garuu maaltu ta'uu qaba? Kana booda ittisuu qabnaa jechuudha. Karaa humna addaatiin, humna waraanaatiin haa ta'u, humna maaliitiin haa ta'u, san hunda irratti qophooyne akka Dr. Salamoon jeetti namni jaaramuudha qaba. Hooggansa liidaroota garaagaraa biyya keessatti hiriira bahamuu fi ganda hunda keessatti organaayiz godhamuun dirqama jechuudha. Uummanni dhaabaatis ka biyya garaagaraa jiru uummata isaarratti gaddeebi'ee hojjetuun dirqama jechuudha. Uummanni isaa eega lafaa ka'e durillee uummata dammeessuun yeroo fudhata haa jennu. Kanaafillee hoo gargar bahanillee mee haa fakkaatu. Amma garuu yeroo uummanni Oromoo afaan takka tahee lubbuu kanneen bakka takkaa dhaabbatetti nama biraan barbaaddu Oromoon. Uummata keessa deebi'ii dalagii tokko godhii biyyaan tokko taane asitti tokko godhii qabsoo itti fufnaan ida'annaa biraa hin barbaanne yoo nama biraa gargaaruuf haale malee fedhoo Amaara haa ta'u fedhoo saba biraa haa ta'u Oromoo bilisoomsuudhaaf hin barbaanne deeggarsa isaanii ni barbaanne garuu tumsaaf. Isaantu nu barbaada malee nuti uummata keessan keessa gaddeebi'aa waan barbaachisuun gargaaraa hidhachiisaa fi qabsoo sana karaa addaatiin harka qullaamanii karaa kaaniin ittisuu irratti haa dalagamtuudhaan kan hin dabarfachuu fedhu. Dhumarratti egaa Dr. Salamoon Angashee fi Saaliyaa Saamii turtii reediyoo Finfinnee faana gootaniif baay'een isin galateeffadhaa. Ammas sagantaa biraatiin dhiyoo irratti walitti deebinaa. Baay'ee warri dhaggeeffatan hundumaa kabajni koo lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa kun Dassuu Tafarraatii nagaan turaan jedha. Ayyaa Studio. Waan kana gochuun baay'een na gammachiisee wanti nama ammatti na gammachiisee jiru. Leenjicha sanyii leenjaa. Leenjicha sanyii leenjaa. Leenjicha sanyii leenjaa. Leenjicha sanyii leenjaa. Fayyisaa leellisaa ammasalisi tokkicha qixxeekuma ammasalisi leenca gooseen jedhaa ammasalisi ati leencuma dhugumaa tokkicha qixxeekuma boonsaa keenya nu boonsee leenci keenya nu boonsee gabrummaa sabnisaa keessa jiru guutuu addunyaatti ibsee fayyisaa leellisaa ammasalisi tokkicha qixxeekuma ammasalisi leenca gooseen jedhaa ammasalisi ati leencuma dhugumaa tokkicha qixxeekuma.
fayyisaa leellisaa gooticha dileetti. Meedaaliyaa akka cirrachaatitti hammaarra barumaani galanni isaa saba kootirraa fuudhi deroorrooni kan dhangala'aa jiru bardii guma kooti jedhe fayyisaa leellisaa gooticha dileetti. Inni Oromoo meeqaan osoo lola'u lafeen gootota osoo boba'u hin kaasu alaabaa gabroo uummataa horuuf iftaan seena nagaafataa dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa gootichi sanyii leencaa kan fiigee injifatu saba tokko kan ittiin of dhaadhu kudha tokko hin kaasu alaabaa gabroo uummataa horuuf iftaan seena nagaafataa dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa leencichi sanyii leencaa dhiiga Oromoo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa gootichi sanyii leencaa dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa leencichi sanyii leencaa. Gabrummaa Oromoo keessa jiru guutuu addunyaatti ibse fayyisaa leellisaa amma salisi tokkicha qixxeefumaa amma salisi leenca gooseen jedha amma salisi ati leencuma dhugumaa tokkicha qixxeefumaa boonsaa keenya nu boonsee leenci keenya nu boonsee cunqursaa Oromoo keessa jiru guutuu addunyaatti ibse fayyisaa leellisaa amma salisi tokkicha qixxeefumaa amma salisi leenca gooseen jedha amma salisi ati leencuma dhugumaa tokkicha qixxeefumaa. Meedaaliyaa akka cirrachaatitti ammaarra barumaani galanni isaa saba kootirraa hafuudhi deegubaani kan dhangala'aa jiru bardii guma kooti jedhe fayyisaa leellisaa gooticha dileetti. Meedaaliyaa akka cirrachaatitti ammaarra barumaani galanni isaa saba kootirraa hafuudhi deroorrooni kan dhangala'aa jiru bardii guma kooti jedhe fayyisaa leellisaa gooticha dileetti. Qotee bulaan lafarraa buqqifame hayyoota keenyatu hidhaatti dhume hin kaasu alaabaa gabroo uummataa horuuf iftaan seena nagaafataa dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa gootichi sanyii leencaa maqaa Oromoon addunyaas hin beetti isin nu fixuuf nutti bittuu jeetti hin kaasu alaabaa gabroo uummataa horuuf iftaan seena nagaafataa dhiiga Oromoo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa leencichi sanyii leencaa dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa gootichi sanyii leencaa dhiiga Oromoo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa leencichi sanyii leencaa dhiiga saba koo dhangala'ee maaliif baacha jedhe fayyisaa leellisaa gootichi sanyii leencaa. Qabsoota finiinsee sirna kana ofirraa buusuun dirqama isaati jedha. Baalli yeroodhaan booda maal gara qabsoo keessanii fuulli keenyatti deemuun keenya citaadha waan ta'eef hundumtuu tokko ta'ee jabaatee sirna kana ofirraa kaasuun dirqama isaati jedha. Ayyaa Studio.